Giddugalli haaromsaa fi ga'umsa ogummaa dubartootaa Yenagawaan dubartootaa fi shamarran rakkoo hawaasummaa garaagaraaf saaxilaman lammii isaan gargaaruu dhabaniif deeggarsaa fi leenjii ogummaa kennuun abdii horeera. Kanneen keessaa shamarree Alamii Bultii ishee tokko yoo taatu, maatiin ishee daa'imummaa isheetti kan boqotan yoo ta'u, yeroo sumaa eegalee miirri gadhaantummaatti dhaga'amaa turuu himti. Abbaa fi haadha malee guddachuun baay'ee siqaa'ii qaba. Akka kanatti gaafa malkiin keenya illee caccabee maal ta'ee nama guddaa fakkaannu rakkinata akkasuma godhe malee baay'ee yookiin deemnee miti. Anarraan kan ka'e yookaan inni dookimentii kollee gubuudhaaf ka'ee jira. Namoota harkatti qabeensichi namaan ta'u gadaantummaa naannatti dhaga'ameera. Kana booda dookimentiin koo sin hojjetu waa'een baasu ofiin humna koo fixee yeroo inni gubuudhaaf ka'e namni harkaa fuudhee jira. Giddugala haaromsaa fi ga'umsa ogummaa dubartootaa Yenagawaatti ergaa dhuftee barnoota abdii namatti horuu argachuun dabalataan deeggarsi hunduu taasifamuu fi dubbatti. Haalumaan ittiin gibbii kana galeen iyyuu baay'ee natti tolaa dhufe. Sooshaal workerootiinis nu jajjabeessan bakkeedhaan nu fiduu duwwaamin. Nyaanne irraa dhunne irraa waan ittiin miiccannu waan ittiin dhiqannu waan dibannu hundumasaa. Wanta irra rabnu waan uffanne rabnu hunduma isaa nuuf guutanii nuuf laataniiru. Shamarreen Shumii Mangashaas waan baratteen carraa hojii argachuuf gara magaalaatti dhuftus akka ishee yaadde ta'uu hafee mana namaatti rakkoof saaxilamuu dubbatti. Gadi nan baasanii bakka hojii mana keessaan hojjedha. Deebee immoo sa'aatii beela'eetti illee nyaachuu hin danda'u. Abdii kutadheen ture. Waa'een barumsa koo sammuu koo na nyaata. Dookimentiin koo gaafa na awwaalamu baay'ee sammuu na nyaata ture. Digirii man xumuree ture. Gaafan biyyaa bayaas dhufuani hojii mana argadhasee malee sarraatanyummaatiin mana namaatti hacuucamaa nama kanaa umurii amma kanaa dabarsadhee yaanne. Giddu walichatti carraa argachuu isheenis abdii kan isheetti ture ta'uu ni dubbatti. Gorsa garaagaraa nu kennaniiru sammuu keenya gara isa kaleessa dukkana keessa ture illee gara ifaatti fidaniiru. Baay'ee nu gorsaniiru baay'ee karaarra nu qabsiisaniiru. Yeroo ammaa kana ogummaa hojii barataniin hojjechuun kanneen biroo tumsuuf qophii ta'uu shamarreen kunneen himaniiru. Siyoosikoos Waaqayyo na gargaaree milkaa'eera. Amma kana booda gara hojiitti bobba'uu fi qophii irra jira. Hojjettoota gibbii kanaa xinnaaf guddaa isaanii galateeffadha. Adaanechiin dabalatee jechuudha. Dippiloomaa koo digirii koo itti fufee nan baradha. Namoota akka koollee kufan namoota akka koollee irraanfatamanii nama guddisuu nan barbaada. Giddugalli haaromsaa fi ga'umsa ogummaa dubartootaa Yenagawaan dubartootaa fi shamarran rakkoo hawaasummaa garaagaraaf saaxilamaniif deeggarsa taasisuun cinatti leenjii ogummaan akka ga'ooman taasisuun hojiitti galchaa jira. Bara kana leenjii marsaa 5ffaan dubartootaa fi shamarran leenjii ogummaa garaagaraan leenji'an 858 eebbisuun hojiif qophii ta'aniiru jedhan Daayirektarrii Daayirektoreetii tajaajila kunuunsaa fi deeggarsa giddugalichaa Aadde Xuruu Warqee Dabbabee. Gosa dipaartimentii 17 jira. Kana keessaa kan isaan filatan dursanii kan isaan filatan fedhii isaanii irratti kan isaan hundaa'anidha kan nuun laannuu fi isarratti immoo xiinxalama adda addaa baalamuyaa sooshaal workeroonnis laatanii fi iddoo dura turan sana utuu hin ta'in kanaan booda iddootti ba'an kanaan booda immoo wanta irraa eegaman akka isaan yaada qabatan gochaafaa turre jecha. Giddugalichi kanneen abdii kutataniif abdii ta'uun xiinsammuunis ta'ee ogummaan dubartootaa fi shamarranii akka ga'amu taasisuun abdii ta'eera waan ta'eef dhaabbilee fi hawaasni biyyattii tumsa barbaachisuu akka taasisan amaniiru.